Sakee keessa. Na dhugaatiin kooma tokko mana waaqayyoo naqee ture. Mana waaqayyoo dhaqee birrii 5 fudhee deeme mana waaqayyoo. Eenyu keessa buusuu dhiiseedhaan fudhee galee manatti. Fudhee galeetanii birricha maal godhaa birritti galee qabaman fuudheen kaardii ittiin bitadhe. Kaardii ittiin bitadheetan kaardii silkiitti guutu. Silkichi kaardicha sitti fayyadamne silkiin sun boordiin isaa achumaan gubate. Sila achiin naanni gubatuni dhaqee maal ta'e bilbilli koo silaa chaarjerii qabaate maaliif gadumaan hafeedhe fudhee mana yaalaa eenyuun mana kee mana silkii geesse nageessu boordi isaa gubateera naan jedhan amma waa'ee mana waaqayyoo hatu dhiisuudhaaf nyaachuu dhiisuudhaafani kanaaf mana waaqayyoo keessaa kan meeqaansiif hojjetan gaa injiru noon jedhan ciriyyuu boordi isaan dhabame silkichi Nah, amma lammata galchata mana waaqayyoo lammata nyaadhu jedhee mana waaqayyoo kan kennamu lammata birri takka yoo ta'e mana waaqayyoo geessa malee mana koo keessan godhu jedhee waadaa galee bilbilatti siin badee ulfina waaqayyootiifidha. Indawum yeroo kaleen keessa dhukkubuu fincaanuu qabachuun dandeessi ture. Yeroo kalee kun hiriyoota koo bira dhaqeellee buluu hin danda'u. Maaliif abjuudhaanis dhufee waan sagalfaanatti odeessaa na dursaa tabba wayiin ta'erra na deemsiseeti bakka waan guyyaadhuma jiru natti fakkaate bakka warreen bakka mana namaatti illee kana dheessi dubbachuun baay'ee bakka hiriyoota koo gidduutti. Fincaan hin qabattu. Fincaan illee hin qabadhu hin ture asimattis naa kadhatanii. Ergasii nagaa taate galateeffadhaa fi bareechaatu waaqayyoon. Galfata mana waaqayyoon nyaadhuun jedhee ji'a ja'an birrii 500 soon argadhe 100 mana waaqayyoon gashaa kurnoon kaffaladhe birrii takka waas keessa godhadhe waan tokko ittiin godhadhan jedhu lafuma fuudhe mana waaqayyoon gashaa amma akkaawuntiin koo eebbifamaadha manni koo illee eebbifamaadha hiriyoonni illee dhufanii natti boqotu jechaadha kanuma galate. Galateeffadhaa fi maal bareechaa ta'e. Harka mirgaatti na qabaa baga gammaddinaa jedhaanii fayyaa fi naa jedhaanii. Asa fakkaachuu danda'a mucaa kana miillicitee miillishees kun hin cita ture kaansariidha garuu waaqayyo miillacituudha malee madaarraa balleessee nagaa godhee dhaabee fincaan qabachuu hin dandeessu ture mana riyyaa buluu hin dandeessu ture sinitti taasoo baay'ee waan salphatteen malee waan guddaa ture garuu waaqayyo amma fayyisee nagaa godhee akkaawuntii isheen duwwaa ture garuu har'a eebbifameera mi'a takka waan nutti qabaa goota galateeffadhaa fi bareechaatiin. Baga gammaddee fayyaa fi kennaa jiraadhu na galateeffadhaa fi waaqayyoon nagaa galateeffadhaa fi